wish jedhee intala baadiyyaa fakkaadhe yookaan dubartii baadiyyaa fakkaadhe kan dhufee fi yeroo baay'ee kongiraa gaafa viidiyoo walii dalaguu yookaan immoo viidiyoo walii jennee waliif erginu bifa tokkoon irratti jawaadhu hojjedhu maal godhii yaaduma tokko dhiyeesse. Bilisee isa gurratti suuqattu naa kennime atamayyuchuma teessee boossa boo dhiiste dhiiga yoo boosse na faana deemtu karaa fagoon deemaa mana namaan deemaa mana nama guddaan deema jee sitti himeera eessayyuu na faana deemtu isatti baattu sii baadheen deemaa laan dandeessu galatoo eessa deemta kan jettu immoo torban tokko abbaa kee sosobaa kan ture abbaan kee deemtu otoo naan jiru har'a abbaa kee kan eeyyamsiifadheen beektu karaa fagoon deema intala wiccitti wal barree jedhee abbaa keetti hime san ageessifta atarra nama guddoodha nama yaada qabdu maala guddaa milkiinatti hin ta'in an karaa fagoon deema karaa fagoon deema suura ishee sitti agarsiiseera gaafa isheen mana koo dhufte gaafa isheen mana dhufte gaafa sana barta nan gubiinsiin jedhe milkiinatti hin ta'in karaa deemaan jira karaa fagoon deema ati immoo dandeessee na faana deemtu ijoolleenis mana nama guddaa namtu gaafa guddatti qaqqabda gaafa isheen dhufte immoo asitti barta kanaaf amma ba'aa koos nan baattadhaanoo hin danda'u siin hin jenne sitti hin himanne kanaafi milkiinatti hin ta'in abbaa keedhaaf hirbaata kenni jabboota yerootiin ol galchi ro'ootas galchi horii abbaa keetu galcha guyyaa sadii bulta guyyaa sadii bula guyyaa sadii miti waggaa sadii wicciin turre yeroo wiccii ture guyyaa meeqa turte immaa guyyaa meeqa achi turtanaa jette beekta guyyaan sadii sa'atii sadiidha rakkoon qabu hanga baakkootti motoriin nageessa baakkoo hanga manaadha jaafaritti immoo makiinaatiin hin deema amma yeroon tashaashaaleera akka duratti miilaan karaa bulanii miilaan ganda bulanii miilaan eessa bulanii inni deemanii jiru yeroon tashaashaaleera waan ta'eef kotteetiin miti makiinaatiin hin deema hamma baakkootti immoo motoriin nageessa motorii ma'eessu makiin amma naa kennime qabee sana naa kenni hin buqqisiin naa kenni waan keessa jiru waan beektu hin qabdu isumatti diirama nyaatte qaba ijoollee bara ammaa guddis baddee karaa deemaan jira nan lakka fiinii amma intalakee kan ana guddisa balleesse musitu guddisa balleesse an halkaniif guyyaan tun waggaa sadii ma'anii wiccii ture kanatti intalakee balleessite intalakee namoosiste na eegde amma eessa deemta imma eessaa galtee imma abbaan koo maal siin jedhee imma eenyuuf bilbiltee imma eenyu bilbila jalaa kaastee amman karaa fagoo deemaa jira nan lakka fiinaa jedhee simmoo torban tokko sitti hime eessa akkan deemu eessa akkan dhaqu sitti meera abbaa bilise sitti meera amaluma kee ta'eetu waanuma sitti mudagatta malee waanuma dagattuuf malee sitti meera torban tokko ol je'ee manaadha jaafariin deemaa ji'a qabdii intala ishee anfaal eebbisiiftii kanaaf manaadha jaafariin dhaqaa jee haadhumti jaafar kun eessatti bartee eessatti beektaa eenyu isheenii naan jette sitti hime yeroo wiccii turre biyya alaawatti wal barree bilbilarraa wal barree yuutuubii irraa wal barree jennaa yuutuubiin beekuutti silkii fuudhee sitti agarsiise abbaa bilise atumaan beektu feesbuukii malee beekuutti feesbuukii ana bilbila isa guddaatti fayyadamuu fi inni ati teknootti fayyadamtu tokko miti feesbuukii ati qabattu feesbuukii an qabadhu tokko miti amma toon kan koo kana amma silkii guddaa kanaan banee sitti kennee ati keessa seente keessaan baatu kanaafiyyuu silkii kee teknoorra immoo yuutuubii waan hin jirreef maalummaa yuutuubii hin barre abbaa bilise yoo rabbi nu gargaare gaafa katamaatti galle
bilbila guddaa siif illee bitamee YouTube sanarra irratti godhatteeti akkatti aniif ishee wal barrees yeroo sana yoon sitti mesii gala garuu akka wicciitti wal barree sitti himeen jira amma walumaa gala karaa deemaan jira otoo nama yaadatu taatee abbaa bilise ijumaa ugduuf ijumaa halkaniif guyyaa sakkartuuf irraanfatta malee har'ani ba'aa baadhee karaatti qajeelee karaa na abdee har'a ganaa eessa deemte naan jettu akka abbaa warraatti si gaafadhe naaf eeyyamtee siree keenya irratti si amansiise ciifnee afaan bulee dagatti kuno akkuma intala kee eessa deemtaa eessa galtaa eessa bultaa amma kanaan duraatti erga wuciitii ufeesitti dabalame mana namaa bulee beeka har'a ammoo giddiitu na qabee yeroo gammachuu yeroo gaddaa wal biraan hafnu jennee biyya wuciitti waan waadaa walii galleef waadaa sana raawwachuun maarra isin jijjiirama qabdanii odduma ganama si dhiisee deemetti akkuma agaachuma teesse barri tashaashaale ati maan tashaashaaltu amma sa'atii amma ati asitti abadhee si faana iyyuu kana ani utuun deemee yoona baakko ga'ee makiinaa barii qabadhe haadha Jaafar immoo barta gaafa ishee mana koo dhufte barta akkuma har'a mana ishee deemu kana anis gaafan toltuu eebbisiisu obboleettii kee gaafan toltuu eebbisiisu haati Jaafar mana koo dhufti har'a gammachuun talashii anfaal waan ta'eef mana ishee deemaa jiraan kanaaf iyyuu nan lakkafiina nagaan nagaggeessaa nagaan qe'ee keetti galii nagaan qe'ee keetti deebi'ii nagaan karra keetti waatii keetti deebii jaati nagaggeessaa malee eessa deemta immaa nan lakkafiin atis akka abbaa kee jalatti argite intalli keessa jalatti argite otoo ati waan ati gootu waan gaarii ta'e otoo ati afaan gaarii natti deebiste intalli kee afaan gaarii natti deebiste kunoo amma waggaa 3 guututti hojjaan gaafa dhufu birbirsa fakkaata asii ganna laalti waanuman haadha ta'ee ishee aleeyyuu ittiin fakkaatu gaafaan irra aabattee dubbattu jechuudha kanaafi intala keellee gorfadhu waanumatu jetti waan abbaan kee jedhu hin je'in de'es nan dadhabee abbaan kee nama guddaadha ati ganaa daa'ima ati ganaa ijoolleedha ganaa waan guddaa si eeggata ganaa hin heerumtaa abbaa warraa keetti akka kanatti arraban dheeratiin ijee isheetti illee hin heera amma humna koo daa'ima haadhumatu balleessaadha an daa'imummaa isheetti biran ture ji'a 3 miti waggaa 3dha kana mucaa korraa adda ba'ee bakkee ture hanga kanatti mucaa koo itti qoriyuu dhiiste guddisa balleessite kuno akka hiriyaatti asii gadi yoon tokko ji'u lama naan jetti yoon adii ji'u diimaa jetti amma karaa deemaa jira na lakkaftanii ganama sinittaa tolu nagaan deebisee qeekootti naa galchu isinillee nagaan na eegaa guyyaa 3 immoo waggaa 3 miti waggaa 3 warra adda baanii turre waan ta'eef nan deebi'a nan deebi'a ba'aa koo hidhadheera kuma hin ulfaatu daabboo difooshi tokko ulfaata hin ulfaatu amma baakkootti malee baakkoo yoon ga'e makiinaa keessan kaa'adha akaayiin koo sos keessa jira isas achuma keessan kaa'adha rakkoon qabu isin nagaan na eegaa nan dhufa haadha Jaafar salaamu alaikum akkam jirta nagaa keeti galata rabbii nagaa kooti karaan ture haadha Jaafee karaan ture sitti nimne karaan keenya cabiidhaa dafnee hin geenyu jee sitti nimne intalli koosii abbaan manaa koosii ganama eessa deemtaa jedhanii karaan dhaabanii haadha Jaafee akkam jirta nagaa keetii intala gargar babbannee akka jennetti gaafa galli waliin dagannu wal bira dhufnaa wal iyyaafanna jennee kunoo ji'a meeqateenya walitti deebine har'umayyuu galata rabbii baga nagaa walitti nu deebise haadha Jaafee kana kaa'e ijoolleen keessa jiru Jaafar eessa jira anfaal eessa jirti kana narraa fuudhi laadha Jaafee kun hin ulfaatu bar dirqamuma gaafa mana namaa deeman harka namaan deeman intalaa ol dhaabatanii deeman achi kaa'e hin bulluqaa karaan baay'ee ho'aa makiinaan karaa nu dhaabee meedhiisi haadha Jaafar meedhiisi abbaa warraa koo ganamaan na gadhiisuu didee na gubee rabbiifuu baay'een bulluqa haadha Jaafee kan achi kaa'e baay'ee ulfaata ani immoo makiinaan jaalladhu jedhee sitti meera miti makiinaan jaalladhu
cinqamee galata rabbii garuu na keessaan baane naguma dhufees ga'e otoo feestaalii natti qayyaranii otoo feestaalii sodaatanii natti guuranii naguma dhufees ga'e galata rabbii akkamati nagaa keeti ijoolleen kee abbaan Jaafar warra kee warra isaa bira deemte nagaa isaaniiti amalli isaanii sittiin jijjiiramne akkuma ganamaati maashaallah rabbi sirraa jaallatu baay'ee namatti tola haadha Jaafee hin bulluqaa baay'ee ho'a dhugaa rabbi Jaafar erga ufee as biyyatti wallaallee qilleensatti wallaallee miti sirrakkis Jaafar inumaayyuu noo akka ijoollee namaa miti bar durumatti yeroo ma beeknu sanayyuu akka ijoollee namaa miti maashaallah yoo rabbi jee anis daa'ima akka Jaafee niin godhadha dirqama ilmu gochuun qabaan dirqokoo lamaan bilisee fi toltuu sanamu isaaniin achuma kaa'ee ilma godhachuun qabu isaantu guddisa maashaallah ilmi barbaachisaadha dubartiin barbaachistuudha iddoo isaatti hundi isaaniiyyuu qooda mataa isaanii qabu kunoo har'a gammachuun talakee taanaan gammachuu anfaal taanaan miti kana har'a mana keetti dhufe daarii hanga kana kutee karaa hanga kana deeme abbaa warraa kiyya wajjin wal lolaa intalli kiyya tooshin asii gadi immaa si faanaan deema waanuma wiccii kaleessaa deemee achitti afushetti fakkaatee warra akkatti yaadde ani garuu lakki wicciin deema miti haadha Jaafartu toltuu anfaaliin eebbistii gaafa toltuun eebbifamtummoo mana keenya dhuftii gaafa sana wal bartuuni jedhee iyyuu sanumayyuu haadha Jaafar akka duratti of qaqqabuun hin jiru akka duratti shurubbaa gadi gadhiifachuun of maal gochuun hin jiru kunoo argita waan fakkaatu mataa kollee firraan filan hin ulfaata waan hundumtiyyuu akka yeroo sana yeroo argannetti teenye footoo bareedaa kaanu mataa keenya bareechannee kaanu amma guddisa ijoollee faana mana faana takka distii jettaa takka eelee jettaa takka buna ollaa jettaa takka uffata abbaa manaa kun miica jettaa takka ijoolleen kiyya maal nyaatu ijoolleen kiyya maal dhugu jettaa yaada Jaafar yeroo sana waanuma jara sanaa yaaddaa waanuma jara warra adii sanaa yaadda malee miindaa kee ji'aan fudhattuu hin ergitaa waanuma galgala yaadaan tumaa bultu waanuma akkas goonaa sana goona jettee karoorti baastee ergite garuu gaafa mana keetti galtee waan hundumtuu si eeggata keessummaan dhufa jettaa haadha kootu dhufa jettaa obboleessa kootu dhufa jettaa obboleetti kootu dhufa jettaa waan baay'eedha kunoo mataan irratti ciramee waan si dhibu gaafa ayyaana arafaa eeggadda ayyaana keessanii sana intalli tokko jirti ollaa keenya jechuudha akkuma kana shanillee wicciitii ufte biyya alaatii jechuudha gaafa sana qalamii dibadhee wanta baala sana heennaa arabni biyyaa jiru sana beektamti intalli koollee immaan baala maajii dibatte naa jette maaliif habaaboo baala fakkaata waan ta'eef ila isumallee ofirraan dhidhilaa fakkootti qabatee asiin adii asiin diimaa isuman duratti dubartoota baadiyyaa irratti jibbu isuman dubarti gabaa keessatti nama irratti jibbu harki koollee kun qalamiinsaa yookaan hin dibamaa miti yookaan irraa ka'aa miti kana hunda waan mana yaadda malee waa'ee kee yaaddu bara garuu akkas miti jechaan turre nuti kanaan dura ammallee haadha Jaafar ofitti deebinee waan gochuu qabnu of yaadachuu of ilaaluu ana akkatti nama fakkaadha mataan kiyya akkatti narratti ciramee ana akkatti nama fakkaadha namni toona argee namni duratti suura koo beeku toona argee na baqata kana intala konnatti suuqee gurra kootti suuqxee ofii ittiin dhaggeeffatti gaafta harkaa fuudhe isa biyya alaatti sana fidee fi dhufe sana kan kun tabalaashe nan gate kosiitti amma gurrisaa yuuna irraanfatee shumarraa fuudheen itti godhee akkuma duratti ittiin hojjeta yaada Jaafar alhamdulillah waan hundaaf iyyuu galata rabbii fayyaa qabaatanii mana qabaatanii mana kooti jedhanii keessuma jiraachuun iyyuu fayyaa ta'anii ol dhaabatanii keessaa gadi ba'anii ol deebi'uun iyyuu waa tokko mataan keenya sochumatti fayyaanuu taatu buqqeensaa fayyaatu haadha Jaafar ganama qursii naalaatti intalli koo qursii naalaatti qursuma nyaadhee ammoo nan nyaadha ofirraa dhiqadhee dhufa haadha Jaafee wajjin nyaanna la wajjin nyaanna
inni nama wajjin nyaataniif inni qophaa nyaatan tokko miti. Isa nama wajjin nyaattu otoo haasoftu nyaatta waan ta'eef isatu si quubsaadha jaafee. Qophaa inni duratti gola ormaa keessatti nyaachaa baan iyyuu nu ga'a. Inni kuno seenaaf nu ta'e malee amma wajjin nyaanna kottu. Ijoolleen kee nyaataniiru. Abbaa warraa kee abbaan jaafee hin jiru silayyuu miti. Abbaa haadha jaafee waanuma ani jireenya kee keessatti sii gammade baguma abbaan Jaafar si faana wiccii tureef. Otoo abbaan Jaafar si faana biyya alaan deemne ta'ee akkuma abbaa warraa kiyyaa sana yuutuubiin maalii feesbuukii silkii isaarra jiru jechuudha. Feesbuukii silkii isaarra jiru silkii inni qabatu tekinoodha, tekinoo guddaa. Isa silkii isa kan koorraa wajjin tokko miti je haadha jaafee feesbuukiin akkamitti feesbuukii walii gargartaa? Kanama abbaan jaafee waan hundumtiyyuu achitti tashaashaalee waan dhufeef si faana jechuudha. Ammumaa tokko si rakkisu. Waan hunda beeka waan ta'eef. Maashaallah namatti tola. Maashaallah abbaan jaafee numaayyuu nama yaada qabu nama guddaadha. Rabbi beekumsa isaanii irratti beekumsa dabaluufi nama obsa qabullee haadha jaafee akka ati oriituuf akka ati eekamtuuf otoo abbaan jaafee eekama ta'ee moo la amma abbaa warraa koo abidda saafaa beekta miti abidda yoon jalaa callise malee akka ni dubbatu otoon dubbadhe jechuudha. Maal jee sittin himaa abbaan Jaafar garuu yoo ati dubbatteeyyuu isaan erga ati dabarfatanii booda erga sirraa galee dubbatu. Haadha jaafee maa wajjin turre haadha jaafee mistira walii beennaa ati irraanfattaa? La amma kottu nyaanna ani beela'eera. MashaAllah. What did you buy me? Wow. Baay'ee hedduun mata nyaadhu inni nama wajjin nyaataniif haadha jaafee inni qophaa nyaatan tokko miti. Tokko miti haadha jaafee nyaadhu. Amma yoo rabbi jee nullee mana keenya isa magaalaa siin jedhe sana beekta miti. Mana keenya isa oddoo sanatti sirreeffannee amma mana baadiyyaa keessa jirra. Maaliifi akkuma siin jee abbaa warraa kiyya nafaana wicciin deemne in beeku inni iddoonti jiru jannata isatti fakkaata. Ani immoo magaalaa galuun barbaada haadha jaafee. Kunoo argitee mataan kun irratti badee bifti koo badee haadha jaafee anduratti kana fakkaadha haadha jaafee na beekta miti. Kanaaf amma mana keenya isa magaalaa sana yeroo darbee xumuruuf geenye siin jee sitti mee miti. Isa sana xumurree magaalaatti galee innillee naata shaashaalee waan hundumaayyuu akka namaatti hin jiramti haadha jaafee. Rabbiifu maashaallah nyaadhu. Draamaan keenya sinitti toluu baatus sinitti tolus ergaa xiqqoo hin qaba yaada xiqqaatullee mataa kiyya osoo hin filiin akkuma kanatti isa guj godhee dumbush jedhee intala baadiyyaa fakkaadhee yookaan dubartii baadiyyaa fakkaadhee kan dhufee fi yeroo baay'ee kongiraa gaafa viidiyoo walii dalaguu yookaan immoo viidiyoo walii jennee waliif erginu bifa tokkoon irratti jawaadhu hojjedhu maal godhii yaaduma tokko dhiyeessinaa jechuudha yeroo baay'ee. Garuu viidiyoon kiyya barumsa isin ilaachuu baatus akkaataan diraamaa kiyya si'aayinaan isinitti toluu baatus yookaan immoo reakshiniyaan agarsiise isinitti toluu baatus bifa isaa jijjiireera. Bifa kongiraa ittiin viidiyoon walii dalagnu sana yookaan immoo bagamoonii taate jennee ittiin walii dalagnu sana hanga tokko bifa isaa yookaan immoo istaayilii isaa isa jaansana jijjiiree jira jechuudha. Dhugumatti immoo
dubartuma baadiyyaa sana fakkaate akkan of ilaaletti viidiyoon hojjedhe ganaarra deemee ilaala. Amma walumaa galatti manaadha Jaafar Arsiin jira jechuudha. Ani eessan jira amma akkamitti yaaduun jira manaadha Jaafar Saawudii osoo hin taane Arsii. Karaa hanga kana deemee tiraanspoortii hanga kana kanfalee wanti har'ana fide waan salphaa miti jechuudha. Saboo isa kanaaf daabboo tolchadhee akaayii qorii sabu akka jedhu bal'aalina hin filannee waan ta'eef akaayii qorii as keessatti naqee manaadha Jaafar kana dhufee fi har'a waan salphaaf isinitti hin fakkaate hageessanii koongiraadha jechuudha. Saboo walumaa galatti Anfaal Jamaal munii taatee jirti. Dhugaa dubbachuu fi hedduu kan namatti toluu fi hedduu kan nama gammachiisu. Innu haati Jaafee dubartii cimtuudha. Dhugaa dubbachuuf afaaniin osoo hin taane arguuma jirtanii hojii ishirratti dubartii xiyyeeffattu jechuudha. Namaafillee dubartii yaaddu. Hin sobee namaafillee dubartii yaaddu hojii isheefillee dubartii bakka kennitu jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu waadaa ofiif seente nan danda'a jette. Nan danda'a chaanaalii lama kana guddisuun hin danda'a jettee akkuma jettee immoo chaanaalii lama wal bukkeetti oofaa turte akkuma oofaa turte sanaan immoo Anfaal Jamaal kunuu munii gootee jirti jechuudha. Kana jechuun nama gammachiisu nama gammachiisa. Innu asiin daa'ima baachaa asiin madaamii baachaa asiin madaamii nifatamaa ijaadha ormaatiin garafamaa itti tolaa osoo hin taane osoo ittiin tolee mijataa fi osoo hin taane osoo isheedha hin mijatiin nan danda'a jettee waadaa ofiif seentee akkuma jette immoo dandeessee sa'aatii hunda guuttattee munii taasistee kunoo nu agarsiistee jirti jechuudha. Kana jechuun fakkeenya dubartootaa jechuudha. Yookaan immoo cimina dubartiin tokko qabdu ibsaa jechuudha. Karaa biraa cimina dubartiin tokko qabdu ibsa. Sooruma warra durii odeessuun hiyyummaa ammaa odeessuudha jedhamu. Kana jechuun fakkeenyaaf abaluun haati Jaafee jechuudha. Afaniin abaluun akkasidha, abaluun akkatti dalagdee, abaluun akkatti cimtuudha jettee waa'ee namaa odeessuu irraa anillee akka nama sanaan ta'a jettee waadaa ofii seentee jechuudha. Waadaa ofii seente sana immoo kunoo jechaan osoo hin taane gochaan nu agarsiistee jirti jechuudha. Sagalee jara warra ollaa haadha Jaafar naggeeffatiina. Haadha Jaafar atiin erga mana ijaarrachuun kee oolli warra ollaa kana biratti maa ijaarratte mana kee? Sagalee isaanii kunoo argita girgiddaa keessaan asumatti darbuu jira. Waa hundaaf iyyuu dhaggeeffadhaa sagalee warra ollaa sokkof sokkoonsaa isinii gala isinillee jechuudha. Ennaa walumaa galatti dhugaa dubbachuu fi akkuma amma isiniin jedhee nam tokko nan godha jedhee waadaa yoo ofii galee wanta namti sun hin goone hin jiru. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee beektonni famasoonni wanta addunyaa kanarra hin jirre godhanii miti yookaan immoo wanta addunyaa kanarra hin jirre uumanii osoo hin taane wantuma addunyaa kanarra jiru wantuma lafarra kanarra jiru kallattii biraatiin itti fayyadamaniiti. Kallattii kamiin kallattii isaan danda'ame yookaan immoo kallattii isaaniif danda'ame kallattii gochuu danda'aniin. Isinii galee waa biraa uumanii miti. Waan namni uumne uumanii miti. Waan namni hin uumne kan uumu Rabbi tokkicha qofa. Isaan garuu waanuma namni uume sana waanuma lafa jiru sana sanuma fuudhanii maal godhanii daarekshinii biraatiin yookaan immoo kallattii biraatiin itti fayyadamanii jechuudha. Malee waa biraa kalaqanii miti. Kanaafi waan tokko nan danda'a jennaan inuma dandeessan jechuu barbaadeeti. Kanaafi wanta nan danda'a jettee waadaa ofii galtee immoo callistee afaanii waadaa ofii galtaa osoo hin taane hojjetteetii kunoo akka haadha Jaafar kanatti nama agarsiistaa jechuudha. Amma isheen dhugaa dubbachuuf ani osoo akka ishee kana daa'imni harka jiraatee dhugaadha dhugaa Rabbii haqa isinitti himaa jechuudha. Mana ormaa mana rabaa taa'ee mana kiyya taa'ee gochuu nan danda'a isa kana. Mana kiyya taa'ee daa'ima kiyya qabadhee chaanaalii fayyadamuu banuu nan danda'a. Garuu mana madaamii taa'ee mana namaa taa'ee chaanaalii lama guddisuu miti tokkichi na tulfaatanatti iyyaaduyyu dhugaa Rabbii. Kanaafiyyuu haadha Jaafee walumaa galatti jabaadhu kanarra ammallee akka kanarra cimtu ammallee akka kanarra hojjettu abdii guddaa sirraa qabna. Waan kana karaa qabsiifattee jirta.
waan kana karaa agarsiifattee jirta waan kun kallattii siif qabateera waan kallattii siif qabate kana immoo rabbii kee irratti kadhattee hanga humna kee waan humna kee siif danda'ame waan humna kee irratti hojjechuu dhugaa dubbachuuf ammoo jechuudha. Namoonni baay'een fagoo ta'anii gaafa haadha Jaafar ilaalanii haati Jaafar kana akka hamtuutti ilaalan. Hamtuu jiramti badduu wayii dhugaa dubbachuuf garuu haati Jaafar afaan malee badduu miti. Incookti. Garaa ishee keessa garuu humti tokko hin jiru. Garaatti nama qabatu. Waan siin jechuu barbaadde amma siin jetti. Sii gochuu yoo barbaadde sa'atiitti osoo laatiin amma sii gooti. Garaatti nama qabattu. Rabbi garaatti nama qabattu. Isinii galee garuu namoonni tokko fagoo ta'anii gaafa ilaalanii namoonni muraasni akka haati Jaafar kun hamtuutti ilaalan. Rabbi fuquruu hamtuu miti haati Jaafar. Hamtuu miti. Ejjennoo tokko qabdi. Fakkeenyaaf nama tokko itti dhiyaatte namni sun akka ishee ta'e ishee faana deemuu barbaaddi. Waan haadha Jaafar irra ilaalee ofii kiyya waan ishee irra ilaalee jechuudha. Isheen natti miti osoo hin taane. Maaliif isin nama tokko gaafa faana jirtanii isa kanaafi amala haadha Jaafar keessaa waan baree haati Jaafar ishee faana gaafa deemtu ishee taatee akka jiraattu feeti. Ishee duuba akka nama biraa taatu feetu. Amala haadha Jaafar kana irraa hubadhe. Ishee taatee akka ishee faana deemtu feeti. Ishee duuba akka nama biraa taatee ammas dhuftee nama biraa fakkaattee ishee biratti illee waa biraa akkatti fakkaattu beektu. Qulqullummaatiin si faana deemuu barbaadde atillee akkatti ishee faana deemtu barbaadde jechuudha. Isinii galee. Kanaafiyyuu warroonni haati Jaafar hamtuu cimti fakkaattu akka kiyyatti haati Jaafar hamtuu hin cookti garuu hin oriiti. Kan oriitu immoo nuun fakkeenyaaf gootaraa keessatti kootti naaf galchaa daa'imni kiyya naa guddisaa abbaa warraa kiyya waan nyaatee bulu dhabe abbaa birraa kiyya naa bulchaa jechuu hin jirtu waliin guddannaa jabaadhaa jettee nutti cookti yeroo baay'ee akka maatiitti jechuudha. Akka maatiitti warroonni sagaleen kun isin ilaallatu beektanii hordoftoonni ishee warri kaan ammoo wanti an jiru kun mana keessatti waan mana keessaati jechuudha. Yasammoo jechuudha. Innaa kanuma isiniin ja'a walumaa galatti ani gabaaboo dubbii gaafan isiniif immoo haati Jaafar nama gaariidha nama hojjechuu barbaadu akkuma isheen hojjechuu barbaadu immoo nama ishee faana hojjechuu barbaadu feetii sobaan osoo hin taane dhugaan nama isheetti dhiyaatee dhugaan akka hojjetan akka gargaaraman akka illee hawaasa illee gargaaran ofillee gargaaran feetii jechuudha. Nama sobuun feetu ofii sobamuus hin feetu. Amalli haadha Jaafar isa kana akaayas keessa booda mana haadha Jaafar koottaa nyaadhaa. Mana haadha Jaafar Arsii keessaa lakkoofsa duwwaa meeqa akka ta'e isaanitti koomiti jalatti barreessanii kanaaf koottaa viidiyoon kiyyaa har'aa yoo isinitti tole laayik sheer godhaa haadha Jaafariif warri maatiin taane yookaan Anfaal Jamaaliif warri maatiin taane asumaan maatii ta'a. Nagaa immoo isin gaafadhee seenee na fakkaate garuu oduutiin waan seenee fi ammallee taanaan ammoo nageenyi kan koo inni xumuraa inni jalqabaa bakka isin jirtanitti qilleensa irra taree galaan addaan kutee iddoo isin jirtanitti guutuu addunyaa irratti isin irratti haa kufuu. Kanaafiyyuu wal jabeessaa wal jaalladhaa nuyi jireenya gabaabduudha tokkoon keenya waliisne deemu jirra mana keenya jiraannaa riskii mataa keenyaatiin jiraannaa soo isa kanaafi waliin jibbiina wal jaalladhaa chaanaalii walillee gaafa ilaaltan garumaan waliin ilaalaa walitti aadaa walitti mufachaa chaanaalii walii fakkeenyaaf amma viidiyoo kiyya mana kiyya jibbaa ana jibbaa viidiyoo kiyya bifan taanii dhuftanii ilaaluurra achumaan dhiisuuf fedhan kiyyatti jechuudha. So kanaafi gaafa viidiyoo walii ilaalta yookaan gaafa mana walii dhuftanillee gammachuma walii hirmaadhaa wal guddisaa wal jabeessaa isa xumuraatii isa keessatti walii irratti jaallatudha.